Yooyaa Ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteeti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniifis mallattoo belii banaa gochuus hin dagatinaa. Agadhuma sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. BBC'n yeroo jalqabaaf paasterii beekamaa Naayijeeriyaa TB Jooshu'aa dubartoota gudeeduu dabalatee gidiraa inni duukaa buutota isaarraan ga'ee gaazexeessummaa qorannootiin saaxilee jira. TB Jooshu'aa raajii hojjedha jechuun hordoftoota isaa miiliyoonaan lakkaa'aman gowwoomsaa turuutu saaxilame. Waggaa 20f akkamitti namoota miiliyoonaan lakkaa'aman gowwoomsuu danda'e? Akkamitti namoonni laamshaan wiilcharii irra kaa'anii akka utaalan taasise? Namoota du'an kaasuuf mala akkamii fayyadame? Bara 2004 abbaan taayitaa miidiyaa Naayijeeriyaa 5 raajiiwwan kunneen akka karaa TV uummataaf hin darbine dhorkee ture. Yeroo kana ture paasterii beekamaan TB Jooshu'aan Amanuel TV karaa saatalaayitii tamsaasuu kan jalqabe. TV'n lallabaa fi raajii idil-addunyaa kun addunyaa kana irra TV haala kanaan milkaa'ina guddaa argatan keessaa tokko ture. TB Jooshu'aa raajii isa karaa TV kanaa addunyaatti yeroo babal'isu baha fagoo irraa hanga Awurooppaatti, Ameerikaa kaabaa irraa hanga kibbaatti miiliyoonaan kan lakkaa'aman bira ga'uu danda'ee jira. Raajiiwwan isaa kunneen namoota miiliyoonaan lakkaa'aman biratti ilaalamuu fi fudhatama argachuun ammoo paasteriin kun akka amanamu kan homaa hin tuqne ta'ee akka jiraatu taasisee jira. Bara 2021 umurii isaa 57tti kan du'e paaster Jooshu'aan ogummaa gowwoomsaatiin akkaan milkaa'aa ture. Hanni kun Naayijeeriyaa bira darbee gara UK, Gaanaa, Afrikaa Kibbaa, USA fi Jarmaniitti akka babal'atee qorannoon BBC'n gaggeesseen saaxilamee jira. Mee gowwoomsaa paasterii Jooshu'aa 6 armaan gadiitti isiniif dhiyeessinaa nu waliin ta'a. 1. Kutaa yeroo hatattamaa. Waldaa kana keessa kutaan balaa tasaa ni jira. Hojiin kutaa kanaa inni guddaan raajiiwwan sobaa dhugaa fakkeessuudha. Kutaan kun bakka namoonni dhukkubsatan adda baafamanii kadhannaa paaster Jooshu'aatiif itti qophaa'anidha. Waggoota 10f kutaa kana kan hoogganan Agoomoo Paawul BBC'tti akka himanitti miseensonni kutaa kanaa doktoroota ogummaa fayyaatiin leenji'anidha. Fakkeenyaaf namni kaansarii dhugaa dhukkuba kaansarii sirrii qabu ni ari'ama. Namoonni madaaf salphaatti fayyuu qaban dhukkubsattoota kaansarii fakkeeffamanii galmaa'uun gara kutaa paasterii Jooshu'aatti dabarfamu. Dhukkubsattootaaf koodiin addaa ni kennama. Kutaa sana seenuu kan danda'an namoota ogummaatti raajii Jooshu'aaf amanamoo ta'an qofa. Sana booda paasteriin kun yookaan raajiin kun namoota salphaatti fayyuu danda'an adda baasuu akka danda'uuf itti himama. Kana booda kaameraan ni fayyadama. Harka isaaniirraa dhukkubsattootarra ka'aa sana booda fayyaa jedhan iyyaa fi ilillee kutanii gadhiisu. Adeemsa walxaxaa qaba jedhu waggoota 10f kutaa dhimma kana raawwatu kan hoogganan Paal. Waa'ee gowwoomsaa kanaa kan beekan waaqeffattoota muraasa qofa jechuun BBC'tti himanii jiru. Dawaa hakiimotaan ajajamu. Namoonni biyya alaatti dhukkubsanii irra jiranii dhufan yeroo raajii TB Jooshu'aa bira gahan qoricha hakiimni ajajeef akka dhiisan gaafatamu. Sana booda hunka'oo waa'ee wal'aansa fayyaa isaanii guutuu bal'inaan ibsuu akka guutan ni gaafatu. Qoricha kanaa booda gonkumaa akka hin fudhanne itti himama. Garuu raajii Jooshu'aan ogeessi qorichaa qorichuma wal fakkaatu akka qopheessu taasisa. Sana booda qorichi kun dhugaatii raajii tajaajila fayyisu adda qaba jedhamu keessatti dabalamee kennamaaf. Dhukkubsattoonni kana hin beekan. Wanti isaan beekan paaster Jooshu'aan yookaan raajii Jooshu'aan isaaniif kadhachuu isaa qofa. Fakkeenyaaf bara 1990moota keessa yeroo HIV'n Afrikaa keessatti babal'achaa ture raajii Jooshu'aan hordoftoota isaa yeroo gara biyyaatti deebi'an qoricha farra vaayirasii akka hin fudhanne itti himee ture. Waaqeffattootni yeroo sanaaf fayyina jedhanii yaadan gara biyya isaaniitti erga deebi'anii booda ni du'u. Sammuu namaa hatuun nama amansiisu. Ogummaan raajii Jooshu'aa inni guddaan sammuu namootaa hatuudha. Waan argan akka hin shakkine gowwoomsuu danda'a. Aadde Foord akkas jetti. Yeroo sanatti waan arge hunda nan amanan ture. Fakkeenyaaf nama wiilchariin isaa irraa utaalee deemu yommuu argu sammuun koo itti amane. Tiyaatarri fayyisuu of eeggannoodhaan raawwatu kun raajii Jooshu'aa milkaa'ina akka argatu godhee jira.
namni duraan gargaaraa Jooshu'aa ture tokko namoonni fayyina barbaadan osoo hin bahin dura warri fayyina barbaadan rakkoo isaanii akka garmalee guddisanitti himamaa jedha. Rakkoo kee gadi fageenyaan dubbadhu. Uumaan akka eebba guddaa siif guddisuuf kun fayyinni kees guddaa akka ta'u ni gargaara. Herrega kanaan warri rakkoo giddu galeessaa qaban hanga danda'ametti rakkoo isaanii garmalee guddisuu barbaadu. Waldaan raajii Jooshu'aa wiilcharii mataa ishee gahaa ta'e qabdi. Namoonni miilaan deeman illee wiilcharii irraa ta'anii gara waltajjiitti akka ol ba'an taasifama. Wiilcharii raajii kanarra yoo hin teenye Jooshu'aan siif hin kadhatu. Rakkoo keessan isiniif hin furuu jenna. Erga isaaniif kadhatee booda wiilcharii dhiisanii akka iyyan itti himna jedha gargaaraan raajii Jooshu'aa. Duuka buutuun biraa Bisoolaa jedhamtuu fi waggaa 14 ta'uuf waldaa Skwaan keessa jiraachaa turte bara 2006 duula fayyinaa biyyaalessaa waldaa fayyisaa keenyaa Church of Our Savior Singapore jirutti waliin deemtee ture. Paasterichi fayyina gadhiiseera jechuun yeroo labsuu namoonni wiilchariin dhaqan ka'uuf yeroo yaalan arguu himte. Kun istaadiyeemii keessatti kan raawwate yoo ta'u, Jooshu'aan amantii istaadiyeemii kana keessa labseera jedhee jette. Haa ta'u malee namoonni miilli isaanii hojjenne ka'uuf yaalan waan hin ilaalamneef deebi'anii yoo kufan argaan ture jette. Bo'aan ture isaaniif bo'aan ture jettee dubbatti. Hojjettoonni kutaa hatattamaa miidhamaa turuu himtee hojjettoonni kunneen gudeedamaa miidhaa qaamaa fi dararaan irra gahaa ture. Seera baay'ee cimaa ta'e keessa ta'uun hojjechaa turuun kan himtee Bisoolaan sa'a muraasa malee rafuun isaaniif hin eeyyamamu jette. Amma maaliif akkamitti akka paastericha duukaa bu'aa turaa hubachuu dadhaban? TV Jooshu'aa waan natti himee hin sodaatin. Kana akka namootni Kiristoos irratti amantaa qabaataniif itti fayyadamna. Waan sirrii hin taane hojjechaa jiraachuu iyyuu hin beeku ture. Waan amantaa namootaa guddisuu hojjechaa akka turettan yaadaa jedhe Pool. Aadde Foordaa immoo amantaa qindaa'aa irraa amantaa akka dhabdee himti. Waan kun hundi soba ta'uu osoo barree ta'e gaarii ture. Waan raajichi hojjechaa ture dinqii adda ta'e mallattoo fi waan uumamaan garisti jedhee amanaa ture jette. Gubboo yookaan mataa. Duuka buutonni tokko namoota maallaqa fudhachuun dhukkubsataa fakkaatanii hojjetan barbaadaa akka turan dubbatu. Yeroo sagantaa kiruuseedii fayyinaa biyya alaatti qopheessan gara magaalota hiyyeeyyii deemaa turan. Akkas jenna. Haala barbaadame kanaan fakkeessitee dubbattaa maallaqa siif kaffalla jenna turre jechuun duuka bu'aan tokko BBC'tti hime. Hoteela isaan geessinee isaan qulqulleessinee sana booda dhufanii waan hojjechuu qaban hojjetu. Sana booda maallaqa isaanii kennaaf kan hafee kan seenaadha jette. Tajaajilli osoo hin jalqabin dura sarara kam irraa akka isaan teessisan Jooshu'aatti himu. Uffata akkamii akka uffatan kanaaf raajii jedhamee eenyu akka hojjetu ni beeka jechuudha. Namootni akka waan fayyinni isaaniif ta'ee fakkeessanii hojjetu jette. Ragaa yaala sobaa. Sagantaan fayyinaa raajii ta'ee waraqaa ragaa qabuu fi dhukkubsattoota akka HIV fi kaansarii irraa fayyisuu argisiisuu guyyaa guyyaan miiliyoonotaaf tamsa'ama. Hakiimotni viidiyoodhaan waraabaman akka dhukkubsattoonni kunneen fayyan mirkaneessuu himu. Bara 2000 gaazexeessaan Naayijeeriyaa Adeejuwaan Sooyinkaa ragaaleen yaalaa kunneen kan sobaati jechuun gabaasee ture. Haa ta'u malee Jooshu'aan gabaasa isaa kana kufaa taasise. Namootni baay'een hanga ammaayyuu akka fayyanii jiranitti amanu. Keessaa beektonni garuu kun qaama barsiisa paasterichaati jedhu. Waan hunduu waan waltajjii irratti hojjetamee fi soba ta'edha jedhe Pool. Pool Jooshu'aa waan hamaa haxxee ta'e jechuun hime. Waan mooraa isaa keessa ta'uu fi Jooshu'aan hin beekne tokkoyyuu hin jiru jedhe. Viidiyoo akka fedhan gulaalu. Viidiyoon waraabamee inni raawwatee akka ammuma raawwatee fakkeessuuf gulaalamu. Humna raajii yookaan dinqii hojjetee agarsiisuuf waan fayyina duraa fi booda waraabamuun walitti gulaalamuun dhiyaatu. Dhugaan jiru garuu viidiyoon akkasitti dhiyaatu ji'oota dura inumaayyuu garaagarummaa waggaa dura kan waraabame ta'uu danda'a.
waan TV irratti argitu duraaf booda kan jedhu malee yeroo akkamii akka ta'e kan agarsiisu hin qabu jette Biisoolaan. TV Imaanu'eel irratti waggoota 5f gulaaltuu viidiyoo olaantuu turte. Akkuma namoota kaan BBC dubbisee fi keessa beektota ta'anii isheenis maqaa ishee jalqabaa qofa akka fayyadamnu eeyyamte. Waan namootni argan waan dhugaa miti burjaajessuudha jette. Isheen waa'ee kiliipota gulaaltii tamsaasaa turtee dubbatti. Ani amma akka nama keessa beekeessaattan dubbataa jira jette.